Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya. Kun raadiyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya kan guyyaa irraa kaayyoodha. Kaayyoo keessattuu inni guddaan Oromoon waliif jaalala qabaa, waliif qobaallee inni uumamaaf jaalala qabaa, alagaaf illee akkasuma. Qophiin keenya irratti warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Akkasuma uummanni Oromoo kun uummata ija tokkoon nama laalu, ilma namaa jedhee nama maraa ija tokkoon laalu haga inni akka ilma namaa ta'uu dhiisutti. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isin jenna. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya ammoo dungura isin buusa. Finfinneetti kaleessa ibiddi ka'ee qabeenyaa fi namarra miidhaa geessise. Waxabajjii 5 bara 2015 agamsa yookaan immoo markaatoo naannoo Sharaatiraa jedhamutti ibiddi ka'e sababiin isaa maal akka ta'e bulchiinsi Finfinnees ta'e sabaa himaaleen biyyittii waan jedhaniin hin dhaga'amne. Balaa sanaan qabeenyi dukkana keessaa mana jireenyaa fi namoota 7 miidhaan qaqqabeera. Itti bahinsi filannoo baranaa siyaasnii fi hojiin mootummaa Itoophiyaa itti jiru guutummaa biyyittii keessatti fudhatama guddaa qabaachuusaaf ragaadhaa jedhe Addawaawwiin. Kaleessa walgahii idilee ta'aniin adeemsaa fi itti bahinsa filmaata marroo 5ffaa kan qoratan miseensonni hojii raawwachiiftuu Addawaawwii uummanni biyyattii Itoophiyaan jijjiiramaa fi guddina fidaa jirtutti gammadoo ta'uu isaanii nu agarsiisa jedhan. Kanaafis mootummaan kun deebi'ee akka isaan bulchu filatani nutis karoora guddinaa waggootii 5 dhufaniif baafne sana itti fufna jedhan. Addawaawwiin filmaata sana milkeessuu keessatti boordii filannoo biyyattii taajjabdoota biyya keessaa fi gamtaa Afrikaa galateeffateera. Filannoo baranaa kana karaa haqaa fi dimokiraatawaa ta'een waan xumurameef itti bahinsa isaa akka fudhatan Ma'ahadii, Ideppaa, Me'ideen, Qinijjit, Adda Bilisummaa Oromoo, Tokkichummaa, Adda Bilisummaa Aabboofa beeksisaniiru. Madrakii fi Buluu Paartiin immoo mootummaan Addawaawwii akkuma baree qawweetiin nu saame malee mohameera jechuun isaanii kan yaadatamudha. Gochaa gora jabeenyummaa Oromoo irratti Itoophiyaan fudhataa jirtu balaaleffachuudhaaf mootummaa US Ameerikaa fuulduratti hiriirri guddaan tokko waamame. Hiriirri mormii kun kan godhamu waxabajjii 19 bara 2015 akka sa'aa Waashingtan DC'tti ganama sa'aatii 9 irraa hanga waaree boodaa sa'a 1tti fuuldura White House fi ministeera dantaa alaa yookaan State Departmentiittidha. Hiriirri kun kan inni qophaa'e qindoomina waldaa dargaggoota Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee, waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa, waldaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo isheetiini. Kaayyoon isaas Oromoo hidhamaa ajjeefamaa lafarraa buqqa'aa addatti immoo barattoota Oromoo irratti xiyyeeffate wanti godhamaa jiru addunyaatti saaxiluudhaafidha jedhame. Koreen qindeessituun waamicha baase keessatti baruma 2014 keessa qofaa mootummaan sabbicuu irraa ba'ee Itoophiyaa bulchaa jedhu kun barattoota Oromoo 70 ajjeesee kumoota immoo hadeessee hidheera. Yeroo ammaa kanas yoo xiqqaate Oromoonni 45,000 ta'an mirga saba isaanii waan gaafataniif manidhaa keessa jiru jedhes. Kanaaf yakka Itoophiyaa dhokataa kana ifa akka waliin baafnu jechuudhaan ilmaan Oromoo xinnaa guddaaf leellistoota mirga dhala namaa fi deeggartoota Oromoodhaaf waamicha dabarsani. Waxabajjii 3 gaafa qormaata fixan barattoonni kutaa 10 Oromiyaa bakkoota garagaraatti waraana bilisummaa Oromoo faarfataa turuun dhagahame. Adaamaatii barattoonni mana barumsaa Oliyaad, manneen barumsaa Amboo, Geedoo, Midaaqanyii fi Dambii Dooloo qormaataan booda magaalaa keessa naannahanii waboon eessa jirtaa dirreen qabsoo nutti argaa'e waraanni bilisummaa Oromoo nu birmadhu qonnaan bultootaa fi daldaltoota Oromootiif bilisummaa feena Oromiyaaf immoo walabummaa feena jechuudhaan sirbaa oolani waraqaa warraaqsaas magaalotii kana keessatti facaasaa turanii kan jedhe qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagantaan Oromoo fi Oromiyaa Hoolaanditti beeksifnu jedhu tokko har'a biyya Neezerlaandis magaalaa Hilversumitti qophaa'e. Sirni aadaa fi eenyummaa Oromoo akka biyya tokkootti alagaa beeksisuu kun kan inni eegale tapha kubbaa miilaa tuuta Oromiyaa fi Neezerlaandisiitiinidha jedha qindeessaan sirna sana dargaggoo Tamaam Usmaan. Oromoon baay'inaan ba'anii kubbaa miilaatii fi sochii aadaatiif guyyaa walitti qabamantu jiran sagantaan keenya eenyummaa Oromoo beeksisuudha. Eenyummaa Oromoo beeksisuuf immoo
qophii kana irratti kan qooda fudhatan football clubii Hoolaandii fi Oromiyaa football clubiidha jechuudha. Oromoon Hoolaand keessa kaabaa kibbaa bahaa dhihaa jiddu galeessaa dhufanii shaakala godhaa turaniira jidduu kaka'umsi dargaggoota baay'ee hedduu kan nama kakaasu hedduu nama gammachiisate. Tapha kubbaa miillaa garee Oromiyaa fi garee Neezerlaandisii kana hanga oduun kun qophaa'etti eenyu akka mo'ate hin beekamne. Taphichi akka dhumeen badhaasni waancaa meedaaliyaa akkasumas immoo agarsiisni aadaa Oromoo akka jiru sagantaa bahirraa hubachuun danda'ameera. Tapha sana do'achuudhaaf warri Hoolaandii fi Oromoonni biyya sana keessa jiraatan hedduun ba'aniiru. Gartuun mootummaa Islaamaa Liibiyaa keessaa Eertiraanota 86 ukkaamse roobii darbe. Daa'immanii fi dubartoonni 12 kan keessatti argaman Eertiraanonni sun waxabajjii 3 bara 2015 Sudaan irraa ka'anii osoo gama Tiriipoolii deemaa jiraniiti karaa irratti kan isaan ISIS'tiin butaman. Akkuma qabamaniin eenyudha Islaamni eenyudha Kiristaanni jedhamanii martinuu wayita gaafataman nuti hundi keenyu musliimadha dhugaa jedhan quraanan beektan jedhamanii fudhatamanii deemanii jette Meeroon Istefaanos madda oduu International Business Times jedhamutti. Dhumarrattis qondaalonni adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa lamaan Naayiroobii keessatti Itoophiyaatiin ukkaanfamanii ture hiikaman. Jaarsummaa Keeniyaatiin dubbiin araaraa adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduu osoo deemaa jiruuti amajjii 26 bara 2014 ture adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa bakka bu'anii dubbichaaf kan deeman kan butaman. Obbo Sulub Ahmedii fi obbo Alii Huseen Itoophiyaan qara dabarsitee malee eessatti akka hidhaman hin beekamu ture kan jedhe adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa. Ibsa waxabajjii 3 baaseen hiikamuun isaanii araara eegaluudhaaf tarkaanfii gaariidha jedhe. Namoonni kunneen lamaan gaafa waxabajjii 1 Itoophiyaan nu geessitee mooyyaalee daangaarratti isaan gadhiiste amma Naayiroobii maatii isaanii waliin jiru jedhes. Dhiibbaa innii fi hawaasni addunyaa akkasumas Keeniyaan godhaniitiin akka hiikaman malee maalirratti walii galanii akka isaan hiikaman ibsa kana keessatti hin eeramne. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Koppii kaayyoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaan isaatii kana kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti torbee kan eegalle waa'ee ayyaana irreechaa arfaasaa irratti qopheeffanne kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanna. Akkuma torbee si yaadachiifne torbaan darbee hawaasa Oromoo magaalaa Meelboorn biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatan ayyaana irreechaa arfaasaa kabajachuun isaanii kan yaadatamu. Ayyaana kana ilaalchisee obbo Daanyee Dafarshaa fi obbo Bantii Oliiqaa ibsa nuu kennaniin ayyaanni kun bona keessaa gara gannaatti darbuudhaaf kan kabajamu ayyaana gaarummaa ta'uu nu ibsanii turan. Ayyaana kana ilaalchisee eenyutu irratti argamaa fi hin argamu kan jedhus obbo Daanyee waan ibsan qabu. Obbo Bantiinis haaluma kanarratti itti fufu. Obbo Bantii. Keessattuu inni guddaan Oromoon waliif jaalala qabaa, waliif qobaallee inni uumamaaf jaalala qabaa, alagaaf illee akkasuma lafa hammaate waan hammaate kana sirreeffatee dhaqa akkuma inni jedhee bakka kanatti kan argamu waan daangeffamu hin jiru. Daa'imman naqanii ijoolleen shamarran dubartoonni maanguddoonni dargaggoonni ni dhaqu maatiin hundumtuu dhaqanii irreeffatu. Irreeffannaa kanarratti dargaggoonni dhaqanii maanguddootarraa waa barachuudhaaf seenaa barachuudhaaf waan addaa barachuudhaaf yeroo kana keessatti maanguddoon eebba kennuu jechuudha. Eebba isaanii kana keessatti umurii dheeraa maanguddoof hawwuu jira. Ga'eessotaa fi qalbii dargaggootaaf akkasuma guutummaa ijoolleedhaaf guddinatu hawwama. Yeroo kana keessa eebba kana keessa dhaqanii egaan waan kanarraa warri ijoolleen jalaan ka'ii kunillee kana baratu waan ta'eef akka sabaatti hundumtuu ni dhaqaa jechuudha. Bakka irreeffannaa kana waan guutamuu qabu guutee marga qabatee waan qabatu qabatee jiidhaa qabatee dhaqee irreeffataa jechuudha. Garaa qulqulluudhaan irreeffatee gala. Dhugaadha irreecha adda addaa irratti akkuma arginu fi akkuma quba qabnu Oromoon uffannaa aadaa uffatee marga jiidhaa qabatee keelloo qabatee ayyaana kanarratti bahee garaa qulqulluu waa godhee deebi'u in mul'ata in bareeda illee miidhaga dhugaadha. Nama saba keenyas kan
maqaasaa eenyummaasaa ol kaasuudha. Warri kun warri waan kana jaalanne darbanii maqaa adda addaatti kennu. Amma isaan kaan amantiidha, isaan kaan waan adda addaatti jedhu. Bifa kana amma sindeebii maal qabdu? Namoonni yoo wanti kun amantiidha lakki Oromoo addaan qooda'oo jedhan. Tole mee egaa dhiifama bodaanyeen durse. Wanni balaaleffannaan kun kan inni dhufu waldhaalummaa irraani. Keessa galanii irreechi maal akka ta'e hubannaa dhabuurraan kan ka'edha. Lammaffaan uummaticha yeroo garboomsan sana keessattuu uummata Oromoo yeroo warri garboomfate kun inni guddaan tokko aadaa isaa fi waan inni itti walitti dhufu barbaadu waan inni irratti wal ga'u kana addaan facaasuudha. Kanaafuu maqaa adda addaatitti kennamaa jechuudha. Inni kaan tulluutti sagaduudha, inni kaan malkaatti sagaduudha, inni kaan maalitti sun hundumtuu dhiibbaa sanarraa kan dhufedha jechuudha. Keessa seenanii nagaadhaaf ta'uu tokkummaa Oromoo fiduudhaaf wanni sun mallattoo tokkummaa ta'uusaa warri diina waan hubataniif sana facaasuudhaaf waan ta'eef akkaataa kanattidha kan isaan maqaa adda addaa kennuufii danda'an malee kun lafa tokkummaan Oromoo itti dagaagu lafti Oromoon itti wal eebbisu walla itti barumsa walii kennu bakkatti waan gaarii walii hawwu bakkatti araara buusu bakkatti nagaan bu'u bakkatti waaqa isaa garaa qulqulluu itti kadhatee nagaa walii dhaamee isa bara dhufuufis waan nagaa walii hawwee adda ba'uudha malee bakka akka warri Habashaa wayis akka warri kaanii jedhan sana miti waldhaalumarraa ka'e yookiis diiggaarraa kan dhufedha jechuudha kun. Obbo Daanyee maal jettu waan kana irratti sinoo? Dhugaadha wanti sirriitti lafa kaa'anii jiru haa ta'u garuu waan itti dabalu keessa dhugaadha alagaas ta'ee namni keenya waan seenaa wallaalurraa waan adda addaa jedha. Malkaatti sagaduu, tulluutti sagaduu, mukatti sagaduu kan jedhu hin jira. Garuu nuyi Oromoon akka warri keenya nutti himesi mukatti si sagannu, tulluutti si sagannu, laga sanitti si sagannu. Garuu waan laga sanannuu fi waan muka guddaa jala dhannuu fi waan tulluu dhannuuf qabnaa jechuudha akka isaan nutti himanitti. Maa inni laga yeroo fudduu akka warri keenya nutti himanitti akka beekamutti laga Oromoon itti irreeffatu laga yaa'ee dhumme kan gannas hin goggonne kan bonas hin goggonne kan burqaansaa dhuma hin qabne san immoo bakka hedduutti hin argamu. Maaliif Rabbi wayiifuu waan kana laga kana adda godhee uume laga biraatirraa jedhee mallattoo godhata malee yaa laga sanii akkas naa godhin jedhu Oromoon. Waaqa laga kana adda gootee uumte. Ati waaqa guddaadha jedhee waaqa kadhata malee achi dhaabbatee lagatti Oromoo sagadee hin beeku hin sagadus. Tulluus akkasuma waan adda godhee isa tulluu uumamaati malee tulluu baraan hojjetame yookaan tulluu waan adda addaatiin kaabbame namni kaabee mitan Oromoon itti irreeffatu kan uumamaan innumti Rabbiin uume. Lafa hundarraa ol kaasee isa uume isatti kan Oromoon dhaqee irreeffatu maaliif adda godhee wayiifuu waan kana uume uumaa Rabbiiti yaa Rabbi kana uumte nu dhagahi jedha malee yaa tulluun nana na dhagahi hin jedhu Oromoon jedhen jedhusi egaa abbaan kiyya daa'ummaarraa kaasee isaa irreeffatuu fi isaa waan kana godhuu jalatti guddadde. Guyyaa tokko nageenye adda addaa dhaabbatee yoo inni eebbisu yoo inni kadhatu yoo inni irreeffatu isuma jalatti hin guddadde waan kana hin nageenye jechuudha. Ani jettee natti mamee utuu hin ta'in ittiin jiraadde ittumaaniin amma onaa itti jira jechuudha. Kanaaf Oromoon malkaatti sagadu waaqatti sagada malee tulluutti sagadu waaqatti sagada malee. Waan mallattoo addaa ta'etti Oromoon kadhata. Rabbi wayiifuu adda godhee uume jedhee kadhata malee malkaatti miti immoo namoonni immoo dabsanii waan adda addaa waan kun akka hin beekamneef akka fulla'ee namoonni ittiin bullee fi waan adda addaa irratti jedhu san immoo homaa godhuu hin dandeenyu garbummaatu kana qaba silaa'uu
namni amata kana jaarraa kana hunda garboome silaa uggatuun nurra ture. Kanaa oolfachuun keenya jabina keenyaan jedha kan manatti dabalu. Dhugaa keetti silaayyuu ba'aa guddaa keessaa abbootiin keenya dabarsanii waan kana kan nuun ga'ani. Mee gara dhumaarratti ayyaana irreechaa biyya ofiirraa fagaatanii biyya alaatti kabajuun rakkinaa fi ulfina addaa qaba akkamitti ilaaltu obbo Banti? Egaa dhugaadha maaliif jennaan rakkina addaa ani inni qabu keessaa tokko hawaasa halagaa keessa jiraattaa waan ati gootu uummanni hin beeku sabni keessa jirtu mootummaatii keessa jirtu hin beeku argee hin beeku akka addaatti ilaalaa kana hundaa egaa itti himtee itti agarsiistee yaada isaa qabiyyee isaa hundumaa itti himuun yeroo fudhataa amansiisuuni kun dhugaadha. Gama tokkoon rakkoo mataa isaati jechuudha. Gama kaaniin uummanni Oromoo mataan isaa biyya isaati yeroo bahu waa meeqa of harkaa dhabaa, qabeenya isaa dhabaa, jireenya isaa dhabaa, qalbii isaa waa meeqatu jira, dhiibbaa lagaa meeqa keessa jira, jiraachuuf tattaafataa biyya lagaa keessa akka barbaadde akkasa biyya sanatti isaa barbaadde yeroo barbaaddetti argachuu dhiisuu dandeessaa. Miidhaan dhiibbaan alagaa ni jiraata, dhiibbaan amantii ni jiraata, dhiibbaan adda addaa hin jiraa jechuudha yeroo biyya alaa kana keessatti as baatu. So kanaatti dhiibbaan hin jiru jechuu hin dandeenyu akkasa biyyaa sana ta'uu hin danda'u. Maaliif hafuurri biyyaa wal bira jira biyyatti. Asitti immoo hafuura alagaa jalatti kanatti kabajattu waan adda addaa jiraachuu danda'a jechuudha. So kanaatti uummanni Oromoo dhimma kana gaa isarraa eegama keessattuu beektonni Oromoodha. Uummata alagaa kana barsiisuuf, fudhachiisuuf, agarsiisuu akkuma amma biyyoota adda addaatti guyyaa galataa guyyaa maalii jedhamee beekamu. Irreechis Oromoo biratti guyyaa galataati waan ta'eef kana himuu barsiisuu itti agarsiisuu danda'uutu nurra jira. Kana ofirraa cabsuu danda'u nurra jira jechuudha. Egaa dhiibbaan hin dhibamu sana cabsinee keessa baanaa kan jechuu barbaada. Ayyee isa dhumaa obbo Daanyee Oromoon biyya alaa jiru hireen inni amma irreechaa guddisuuf qabu kanatti fayyadamee maal gochuu qaba jettu? Dhugaadha. Oromoon biyya alaa jiru waan adda addaa dhiibbaa adda addaa isaa jiraatu malee tokkoon nama dirqamaa qaba. Irreechi amantiidhaanis waliin qabatu. Waan adda addaatiinis waliin qabatu. Eenyummaa keenya kanattuu seeraa fi heera tumaa keessa waan jiruufi namni Oromoo ta'e marayyuu itti hirmaatee waan kana godhuu dirqama Oromummaa qabaa jechuudha. Namni tokko Oromoo jedhee ofii muufuu seenaa isaa himuu qaba. Maaliif alagaan nu gaafata? Alagaan yeroo nu gaafatu yoo seenaa kee irraa darsitee himta ta'e anuma warri kaan nu barreessaa ture san himnaa jechuudha. Kanaaf Oromoo jennee yeroo of waamnu Oromoo taanee argamuu qabna. Oromoo taanee waan qabnu san jabeeffachuu irratti cichuu kana kan barbaachisachuudha. Kanaaf Oromoon biyya hambaa jirru waan nu qabannee baane irra deebi'aa qabeenya qabannee baane aadaa keenya kan wajjin bahe aadaa keenya kan ammoo beektonni Oromoo hayyuun Oromoo nu gargaaranii wal gargaarree nama tokko nama lamaatii miti kan hunda keenyati amantiidhaan gosaan gandaan waan tokkoon oduu waliin hirin tokkummaa keenya jabeeffannee waan kanarratti ciccinee alagaa fuulduratti beeksifnee furgaafnee fuulduratti baasuun nurra jiran jedha. Kana dhaamsinani nama biyya alaatti keessoo warra biyya hambaa jiraniif dhaamu jabina barbaannaa gargaarsan barbaachisaa. Kanaaf beektonni Oromootti mirmattanii akka aadaa kana alagaatti beeksisanii dhaamsa qabu keessa tokko kana jechuudha. Ayyee dhaggeeffattoota keenya keessummoonni keenya biyya Awustiraaliyaa jiran obbo Daanyee Dabarshaa fi obbo Bantii Oliiqaa maqaa keessaniin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaa nuu ta'a. Ayyee isinis galatoomaa warri sagalee reediyoo irra jirtanii. Ayyee ulfaadhaa. Fayyaa galatoomaa isiniin jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan. Kun qophii waarii marii. Qophiin waarii marii torbanitti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Ayyee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun torbaanitti sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu qophii waarii mariiti. Waarii marii har'aa keessatti anaa fi Aliyyiitu jira. Aliyyii Galatoo daayireektara jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuuti. Obbo Aliyyii har'as baga nagaan deebitanii Oromoon mee waan amma qaroomina kana keessa dhufe keessa jabina laafina carraa gaarii waan miidhu jedhanii isaan karaa adda addaatiin ilaalan kana waan Oromoon keessa jiru akka kanatti hoo ilaaluu dandeenye mee waan kana nuu ibsuu dandeessaa? Wantichi badhaa gahaa ta'u ammoo waa Oromoo yeroo ilaaltu jabeenni isaa maali, laafinni isaa maali, rakkinni inni qabu maali, hiree inni qabu maali waa mala jettee yeroo ilaaltu. Jabeenni inni qabu tokko lafti inni irra jiru sunu waan tokko jechuun qabeenya qaba, lakkoofsa namaa gayaa qaba, akkasuma waan adda addaa namoota dalaguu danda'an hedduu qaba. Akka ammaa sana Oromoo duun taane nama biraatii dalagaaran addunyaa kana keessatti hedduu nama qaroomina qaban hedduu qaba. Seenaa jajjabaa qaba. Aadaa bareedaa qaba. Warra ispoortii kanneen yoo ilaaltu warra addunyaa keessaa tokkoffaa bayan hedduu oomishee qaba. Artistoota kanneen yoo fudhatte warra uummata Oromoo dammaqii isaa beekumsa isaa maaliin ol dabalan artistoota jajjabaa hedduu beekamaa hedduu qabani. Jabeenya hedduu qaba. Achirratti gara aadaa isaa yoo fudhatte ammatti namni waan adda addaa keessa guddachuuf environmentii irraa waan adda addaa waan Oromoon taane dhaalee Oromoo keessatti rakkoo adda addaa itti aanaa uumu malee Oromoon amma hawaasa addunyaa irra jiru kana yoo ilaaltu moral value isaa kabajaa namaaf qabaachuu, lafaaf qabaachuu, busaayaaf waan adda addaatiif ulfinna qaba jechuudha uumama. Akkasuma uummanni Oromoo kun uummata ija tokkoon nama laalu ilma namaa jedhee nama maraa ija tokkoon laalu haga inni akka ilma namaa ta'uu dhiisutti ija tokkoon laalaa ilma namaati jedhee gargaaraa ofi qaba. Waan akka kijibaa, waan akka hamachoo, waan akka adda addaa kanneen hedduu ittiin baay'atu akka hin saalfata. Amma hawaasa garigarii keessatti kijibuun amma rakkoo miti hawaasa garigarii keessatti. Amma hawaasa keenya keessatti uummanni keenya baay'ee itti rakkata. Hatta warrummaan kijibuu itti saalfataa jechuudha. Jechuun kijibuun qajeelaa kan taane beekaa jechuudha. Waa dabsuu, waan hin taane dubbachuu kanneen yeroo ilaaltu jabeenya hin qaba. Laafinna horatillee hedduu qaba. Laafinna isaa haasa'uun amma bu'aa guddaa hin qabu. Karaa biraatiin ammoo waan qabu kana wanti hedduun isaa nama biraa harka jira. Amma bakkee amma wantoota yeroo ilaaltu wama qabu kana ofii dhuunfatee hin jiru jechuudha. Ofii harka isaa hin jiru. Wanti hedduun nama biraa harka jira. Kun akka laafina guddaa tokkotti ilaaluu hin dandeenya. Waan wayii ofii tiffattee ofii gagalfachuu kan dandeenye taate rakkisaa ta'a jechuudha. Mee waa'ee jajjabinaa kan kaafne kun amma waan amma Oromoon hin qaba jettee tarreessite kanarraa kaanee Oromoon jabaadha jennee kaa'uu dandeenya amma? Jaba jechuu hin dandeenya garuu ammatti jaba jechuun baay'ee rakkisaa akka amma kana mana barnootaatitti assessmentii wanna gootee amma jabeenya akkitti ilaaltu tokko waa inni argachuu barbaadeeti haga amma argatee hin jirreen bikkita. So waa wayii yeroo haganaatittiin argadha waan jedhe tokko yoo argachuu kan dandeenye taate akka laafinnaatiin ilaalte jechuudha. Waan amma jiraaru uummata saba waliigalaa qabdeeti permanently hin jiraame uummanni kun laafa waama jettee kaa'uu hin dandeettu. Garuu haalli inni keessa jiru haala jabeenyaa hin taane haala laafinnaa calaqqisaa jechuudha. Akka fakkeenyaaf bilisummaan barbaada bilisa hin baane. Kanaafuu uummanni isaan uummata Oromoo bulchaaru akkuma fedhanitti waa bulchanii gargaarsa nama biraatiin waa bulchanii Oromoo iyyuu keessaa bitanii adda qoodanii waa barbaadan waa amma Oromoo himatu kanaa waa barbaadanuu haa godhani. Isaa kanaa uummanni Oromoo iyyuu godhee bilisummaa ofii argachuu hin danda'a ture. Waan amma jarri godhu kana isallee wanti dhoobu hin jiru maaliif namni martuu addunyaa kana keessa jira warri isaan amansiisanii akka gargaaraman godhan kunillee kan Oromoon illee arguu danda'u kan ilmaa Oromoo arguu danda'ani kan isaan irra hojjechuu danda'ani garuu waan kanneen itti hojjechuu dhabanii haga ammaa biyya ofii deeffachuu dhabuun akka laafinnaatiin laallama jechuudha yeroo asasii gootu. Karaa biraatiin ammoo akki laafinnatti ilaaltu
waan dur qabu kana dhiisee namni hedduun waan namni biraa ka saba biraa itti fayyadamaa fakkeenyaaf Oromoon baay'ee garaa walii laafaa wal gargaaraa wal dhagayaa nama beekaa ofii jala deemaa hin mari'atee murteeffataa waan jedhee hojiirra oolchaa amma kanneen bakkaa ka'eeru argita. Kunillee amma waan laafinnaa keessaa tokko. Bulchiinsa fudhatte uummanni Oromoo akka dhagayettaniin waggaa 8 ol aangoorra hin turu. Amma yoo argitu hawaasa keessatti siyaasaa keessatti namni cadhisee achi taa'uu barbaada. Kunillee amma waan amma aadaa uummanni Oromoo qabu keessaa tokko waan dhabaniiraniif waan amma hawaasa keessatti konfliktii uumee akka namni wal amanne akka namni wal shakku godhuu waan godhe tokko waan ta'eef kunillee akka laafinnaan ilaalamaa jechuudha. Kanaaf wanti amma keessa jirru uumamatti akka sabaatitti laafinna hin qabnu wanti nu keessa jiru ammoo laafinna hedduu himaa jechuudha. Ka bulchiinsaa haa ta'u, ka walii hojjetiitii haa ta'u, gumaata namni saba ofiitii hin goona jedhu yoo ilaaltu rakkoo inni furuu dadhabeetii waliin rakkatu kanneen yoo ilaaltu baay'ee rakkoon hedduun rakkoo baay'ee laafa qaba akka salphaa furamuu danda'u furuu dadhabuun kunneen martuu waan akka laafinnaatti saba tokko akka laalchisu godha. Mee gara biraan amma uumama kana keessa otoo hin bahin Oromoo yeroo baay'ee amma waggaa 20 guutuu sirbisaa eebbisaa haasaansaa tokkummaadha. Ammoo ofii akka sabaatti doonii yookaan baabura tokkummaa keessa hin jiru. Iddoo adda addaatti harca'eetu jira. Ilaalcha garaagaraan mandara garaagaraan waan sila humna hisa taasisu of harkaan qabu. Sabni waan kan of harkaan qabne ganda radda iddoo adda addaatti ofiin of harcaasaa jiru kun afaaniin tokkummaa jechuun immoo iddoo sanarraa of qoollifatee argitu karaa garaatiin waan barbaadu guuttatee jabaa ta'uu danda'a deebi'ee. Akka amma jirutti ta'uu hin danda'u. Amma baay'ee of sobaara jechuudha. Warri amma tokkummaa jedhan hedduu isaanii warra tokkummaa diigan hedduun isaanii warra akka namni tokko hin taane dhoogu. Uummanni Oromoo akka sabaatitti tokko aadaa tokko qabaa, rakkoo tokko qabaa, biyya tokko qabaa, akka sabaatitti rakkina jiru. Amma tokkummaa yeroo jedhani ka uummataatii miti. Tokkummaa warra siyaasaan malee akka siyaasaatitti siyaasaan teenna tawaa uummanni Oromoo hajamtu. Uummanni Oromoo itti hajamu tokko bilisummaa diinagdee ofiiti abbaa qabeenya ofiiti abbaatti ta'uu aadaa ofii sodaata akka malee guddifachuu kunneen waa uummanni Oromoo barbaadu. Wanti kunneen kan dhufuu danda'u yoo hiikaan siyaasaa dhufe. Hiikaan siyaasaa kan dhufu ammoo yoo warri siyaasaa geeggessan galii uummataa kana beekanii hubataniiti akka uummanni barbaadutti walii hojjechuu yoo danda'an qofa kan dhufu. Warri amma silaa ummata badhaayyuu dammassee rakkoo isaanii ibsee ummata qajeelchuu qabu. Akka ilmi abbaa gorsuu jechuudha. Haalli Oromoo silaa abbatu ilma gorsaame amma immoo ilmatu abbaa gorsaa jechuudha. Ummata Oromootitu warra siyaasaa gorsa. Tokko nuu ta'a jedha ganamaa galgala warri sirbus uummanninis tokko nuu ta'a jedha. Isaan ammoo tokkummaa barsiisanii tokkummaa ammoo hojjetan. Haga uummanni Oromoo isaanitti ija babaasee dhaaba hin ta'u karaan kun hin ta'u jedhee isaan dhaabsisuu hin dandeenyetti fedhanuu waan barbaadan tokkummaa jallaa miti. Fedhanuu adda waan biraasi himan, boru waan biraasi himan, iftaa waan biraasi himan, adda horii sirraa fuudhanii deeman, turanii ka'anii waggaa tokko waggaa lama turanii ammallee piroojeektii biraatiin gasitti deeman. Atiin hennaa maraa dadhifteetuma isaan gabbarta jechuudha akka taabota. Uummanni Oromoo takkaffaa ofiillee irraa qoollifatee raastaa taa'uu osoo hin taane warra siyaasaa kan gargaaruu qaba. Cinaa kaaniin ammoo uummanni warri siyaasaa waan kana geggeessu ammoo waan uummanni Oromoo barbaadu akka hojjetan itti himuu dhiibbaa godhuu yoo isaan hojjanne taate ammoo ofirraa buusuun dirqama. Kan ammoo godhaan jiru namni. Dhaggeeffattoota keenya kan mari'achaa jirru obbo Aliyyii wajjin qophiin kun immoo qophii waarii mariiti. Sa'aatiin keenya har'aa waan nu daangesse marii kana asiin hin dhaabnu torbeetti deebina. Har'a waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa jennaa. Dhimmoota garaagaraa kaafnee haasofnaa qabxiilee jajjaboota hafa ammallee kan irratti kaafnu sagantaan keenyas kanuma irratti xiyyeeffata. Obbo Aliyyii qophii isa torbeetiin haga walitti deebinutti nagaadhaan nu tura. Fayyaa taatille.